Misaayil Raashiyaan irraa roobsaa jirtan damachuu fi sirni itis qilleensaa cimaatu Ukraine barbaachisa. Kan garuu ka qabu Ameerikaa. Bitootes keessa pireezidantiin Ameerikaa Donald Trump erga pireezidantii Ukraine Volodymyr Zelensky waliin dubbii walii deddeebisaniin booda gargaarsa waraanaa Ukraineef kennuu dhaabe. Kunin waraan kan keessatti garmalee isaan miidha. Torbee darbee loltoonni Raashiyaa fi Ukraine 7,000 du'aniiru. Torbee tokko keessatti. Kun waan hamaadha. Kanaaf Puutiin waliin nan dubbadha. Sirni ittisa kunin haleela xiyyaaraa fi misaayila qolachuu fi dandeettii adda qaba. Patriots jedhamuun beekama. Bara 2013 yeroo waraanni Sooriyaa cimee neetoon Patriots kana Turkiif ergite. Akkanuma misaayil Iraan qolachuu fi Israa'el fayyadamaa turte. Walgahii neetoo Heegii geggeeffamirratti gaazexeessituun BBC Ukraine kan waraanichi baqachuun Pooland jiraattu biyyisii gargaarsittis qilleensaa akka argattu Trump gaafatti. Gaafii seetuun deebisiin dur garuu dhimma dhuunfaarratti qoruu jalqabe. Ofii kee amma Ukraine keessa jiraattaa? Abbaa warraa kootu achi jiraata. Ani ijoollee wajjiniin waarsuun jiraadha. Abbaa warraa kee loltuudhaa? Eeyyee loltuudha. Ammachi jiraa? Eeyyeen. Baay'ee ulfaataadha miti? Ati immoo as jiraattaa? Lakkii waarsuun jiraadha. Ati gaazexeessituudhaa? Eeyyeen. Gaariidha. Mee sittan hima. Meeshaa farra misaayilaa ni barbaadu. Kan isaan Patriots jedhanii jechuudha. Kan isaaniif kenninu walumaan kan ilaallu ta'a. Salphaatti hin argamu. Nutis ni barbaanna. Israa'eliifis dhiyeessaa jirra. Harka 100 qolachuu kan danda'udha. Akkam milkaa akka ta'e sitti himuu hin danda'u. Waan kamiyyuu caalaa kana barbaadu. Atis beekta ta'a. Gaafii hedduu kanaan duuba abbaa warkeetitti naganaa fi mii jedheen. Say hello to your husband, okay? Gaafii isii kanaa pireezidantii Ukraine dabalatee lammiileen isaanii yeroo dheeraaf gaafachaa jiran. Walgahii kanaan dura Zelenskiin Ameerikaan meeshaa kaayyoo kennuu baatee isaan irra bitachuu fi Ukraine fedhii qabdii jedhe. Ji'oota dabran keessaa Raashiyaan dirree waraana irraati guddoo Ukraine tumaa jirti. Amma erga Zelenskii fi Trumpiin daqiiqa 50 fi walgahii taasisaniin booda gargaarsa waraanaa baay'ee isaan barbaachisaa akka argatan abdiin jira. Asiin dura gargaarsa waraanaa deebisee Ukraineef kennuu isaa Trumpiin dubbatee hin beeku. Trump waraanni Raashiyaa fi Ukraine kunin waraan kamuu caalaa rakkisaa jedha. Amma waraana kana dhaabuuf yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Puutinitti dubbadhee yoo dhaabuu dandeenye ni ilaalla. Trump malee Zelenskiin mammaree Awurooppaa irratti argamuun Puutin dabalatee qondaloonni Raashiyaa yakka waraana raawwatan seeratti akka dhiyaatan mirkaneessuu fi qindoominii siyaasaa fi seera akka jiraatu jabeesse gaafate. Walgahii kan irratti hooggantoonni neetoo baajata ittisa isaanii gara harka guddisuuf walii galan. Haa ta'u malee Akbar Dabreetti labsiin yaa'ii barkanaa Ukraine gara fuulduraatti miseensa neetoo akka taatu hin kaasne. Ibsi isaanii balaa yeroo dheeraa Raashiyaan nageenya Awurooppaa fi Atlaantik irraa fide balaaleffatullee akka labsii kanaan dura weerara Raashiyaa kallattiin hin komanne. Yeroo Ameerikaa fi Awurooppaa walgaa turtamoo Chaayinaan ministeerota ittisa Iraaniif Raashiyaa walga'iif keessummeessite. Chaayinaan waraana Raashiyaa fi Ukraine kan irratti akka qaama walaabatuuf dhiyeessite. Haa ta'u malee mootummoonni lixaa hariiroon isaa Mooskoo waliin qaban deeggarsa dinagdee fi dippiloomaasii murteessaa ta'e kennee jedha. Ministeeritis Raashiyaa Awurooppaan Ukraineef meeshaa waraanaa fi loltoota kiraa dhiyeessuun Awurooppaa keessatti balaaf tasgabbiin akka hin dhabamne dabalaa jedha. Duulna filadhaa irratti Trump waraana Ukraine guyyaa tokkotti dhaabuu fi waadaa gale. Garuu agammaa waliigaltee kamiyyuu erga hin dandeenye.